Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Sof Marab bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin qabu. Egaa akkuma Telegram channel kan koo irratti post isiniif godhe challenge tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Challenge kun ji'a tokkoof kan turudha. So hundi keessanuu irratti hirmaachuu ni dandeessanii. So challenge kana irratti warroonni hirmaachuu barbaadan akkaataa ittiin galmaa'uu dandeessan keessaan na dubbisuu dandeessan karaa lakkoofsa asirratti argamuu fi akkanumallee Telegram kanaatiin jechuudha. Challenge kun ji'a tokkoof tura. So ji'a tokko keessatti namni tokko akkamitti doolaara 100 akka hojjechuu danda'a kan jedhu challenge goona wajjin. Anis hojjechaa, isinis hojjechaa, wanta isin rakkise immoo irratti mari'achaa, gruppii mataa keenyaa humna. So isinitti adeemsa keessa isinitti agarsiisa. So jalqaba irratti namni an barbaadu nama 20 qofaadha. 20ffaan anaadha, nama 19 qofa barbaada. So wantoonni isinirraa eegaman maalidha kan jedhu challenge kanaan har'a isiniin dhaqqaba. Akkanumallee challenge kana akkamitti challenge gochuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee hojiiwwan online garagaraa yaalee argeetiin jira, irraa fayyadameellee jira. So isa irraa fayyadame immoo akkuma kan koo ana wajjin challenge godha akka irraa fayyadamtan waan barbaaduuf challenge kana gara keessan fide jechuudha. So namni ji'a tokko keessatti namni kamiyyuu jechuudha. Ji'a tokko keessatti doolaara 100 akka online irraa meeq gochuu ni danda'a. Hedduu tokko salphaadha. So YouTube channel kan koo irratti argaatiin jirtan asirratti doolaara 250 naannoo sanidha. Asirratti argaatiin jirtan. So karaa adda addaatiin karaa websaayitiin akkanumallee forex trading ni hojjedha asirratti argaatiin jirtan miti warroonni trade gootan ni beektan baay'een keessan. So wantoota adda addaa hojjechuudhaan irraa fayyadamaatiin jirra. Isinis akka irraa fayyadamtaniif challenge kana isiniif qabadheetiin dhufe. Challenge kana kan asirratti ilaallu forex trading hojjennu yookaan immoo waa'ee YouTube dhaan itti miti hojiiwwan online xixiqqoo akka miipaasiidha, haifamiidha, jooyoodha, popo, naayikii jedhaman kanneenii fi kan biroollee itti daballeetiin challenge goone ji'a tokko keessatti namni tokko akkamitti doolaara 100 akka hojjechuu danda'a kan jedhu challenge ni goona jechuudha wajjin. So isinis irratti hirmaachaa waliin hojjechaatiin ofii kan kooti. Irree gochaa isinitti agarsiisa. Isinis immoo adeemsaan irra deeme kana deemuu yoo dadhabdan yaa dadhabinuma keessanii garuu tattaafattanii karaan irra isinitti agarsiisuudha. Wantaan hojjedhuun challenge godhaa bakka rakkoo qabu immoo irratti waliin mari'ataa ni hojjenna jechuudha. So kanaaf warri challenge kanaaf qophii taatan karaa lakkoofsa bilbilaa karaa Telegram kanaan naqunnamuu dandeessan. Challenge kana irratti hirmaachuudhaaf maaltu nu barbaachisa kan jedhu isiniin qabu. So challenge kun ji'a tokkoof tura isiniin jedheetiin jira. So guyyaa viidiyoon kun gallakkeeffame irraa kaasee guyyoota 5f namoota 19 kana galmeessina jechuudha. So namoota 19 kana guyyaa 2 keessatti yoo arganne yookaan guyyaa 3 keessatti yoo arganne direct gara challenge keenyaatti seenna. Wanti nu dhaabu tokko illee jiru jechuudha. So guyyicha ni qabanna. Guyyaadhaan challenge godhaatiin deemna. Wajjin hojjechaatiin deemna. Wanta hojjenne immoo achirra gruppii irratti wajjin mari'achaa deemna. Rakkoo nu qunname immoo waliin furmaata barbaadaatiin irratti mari'achaatiin kan deemnu ta'a jechuudha. So kanaaf maaltu isinirraa eegama kan jedhu isiniin qabu. Tokkoffaa kan isin barbaachisu maalidha? Kaffaltii xiqqoo ni qaba sarviisii kanaaf jechuudha. Sarviisii kanaaf qofa kaffaltii muraasa ta'e ni qaba. So kaffaltii san ni kaffaltanii tokkoffaa namni galmaa'uu barbaadu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanti isinirraa eegamu maalidha? Wi-Fi bilbila yookaan laaptooppii akkanumallee yeroo gahaa ta'e kan qabu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yeroo nu liiv irra seennutti sa'aatiin ni murteeffannaa gareedhaan akkuma namoonni galmaa'anii dhumatanii. So yeroo liiv irra seennutti dirqama namni sun argamuu qaba nu biratti nu wajjin challenge godha erga jedheetiin itti seenee nu wajjin hojjechuu qaba jechuudha. So challenge gochuudhaaf yeroo nu liivii seennee yaada bal'aa kenninuuf dhufeetiin nu wajjin hirmaachuu qaba. So kanaaf nama akkasii ta'uu qaba jechuudha. So firii nama sa'aatii firii ta'e qabaachuu qaba. Sa'aatiin ni murteeffanna. Sa'aatii maximum nu hundaafuu ta'uu danda'u. Galgala ta'uu danda'a, guyyaa keessaa ta'uu danda'a. Yeroo kamtu nu mijata kan jedhu akka gareetitti teennee wajjin mari'anna jechuudha. Garee isiniif banaa warroonni asirra challenge kana irratti hirmaachuu barbaadan hundi keessanuu bootomii ni badattan. Application bootom jedhamu ni beektanii miti isa ni badattan. Linkii isaa yoo barbaadan Telegram irra isiniif ka'a. Bootom application jedhamu Play Store irraa buufachuudhaan create gochuu dandeessan. Akkuma Imo, akkuma WhatsAppidha, akkuma applicationota biraa create gochuu dandeessan. Isa ni badattanii gruppii achirra create isiniif godha. So achirratti maal goona gareedhaan wajjin seenna nama baay'ee seensisuu danda'a bootomiin wanni nama gammachiisu namoota baay'ee achirratti hirmaachisuu danda'a waan ta'eef isarra ni seenna jechuudha. So achirratti kan marii kana adeemsifnu kan achirratti challenge goonu jechuudha. Wantoota challenge godhe immoo karaa YouTube channel kan kootiitiin akkanumallee karaa Telegramaatiin karaa social media kan koo hundaanuu isiniif gallakkisa. So guyyaa jalqaba irraa kaasee hanga guyyaa 30tti wantoota hojjechuudhaaf deemnu platformii kamirratti hojjechuudhaaf deemna kan jedhu isiniif ibsa.
Platformii sanarratti jabaatanii ni hojjettanii ergasii immoo bakka isa rakkise bakka rakkoo qaba jettanii yaadan wajjin mari'annaa furmaata kenninaaf. Ergasii immoo platformii kanarraa akkamitti withdraw gochuu danda'a kan jedhu immoo wajjin mari'annaa wajjin furmaata kenninaaf. So wantoota bal'aa walirraa barachaatiin deemna jechuudha. Detail qarshii hojjechuu qofa osoo hin taane barumsallee walirraa barachaa kan deemnu ta'a jechuudha challenge kuni. So wanti lammaffaa irratti barbaachisu maalidha? Wi-Fi gahaa ta'e, yeroo gahaa ta'e, laptopii yookaan bilbila keessan gahaadha. Sadaffaa irratti immoo kan isin gaafatu maalidha? Applicationoota garaagaraa kan bu'an Play Store irraa yookaan immoo qarshii ittiin hojjechuu dandeessan kan isiniif galmaxxansinutu jira Telegram irratti akkasumallee YouTube channel kan koorratti. So applicationoota sanarratti hojjechuu nama danda'u. Nama platformii isiniif ibsu sanarratti adeemsa viidiyoo sanii hordofee hojjechuu danda'u, meek gochuu danda'u, akkaataa ittiin hojjetan hubatuu danda'u. Wal hubachiifna isiniin jedheetiin jira garee sanarratti nama hubatuu danda'u sirriitti xiyyeeffannoodhaan kanaan dura keessattuu nama hojii onlaayiniitiin wal qabate yeroo muraasaaf illee ta'u xiqqoo isii iskiilii xiqqoo illee taatu haa qabaatu nama akkasii moor filatamaadha jedheetii yaada. Maaliif dafnee wajjin deemuudhaaf chaalenjii gochuudhaaf hedduu tokko nama gargaarsa. Namni kamiyyuu garuu irratti hirmaachuu ni danda'a. As keessatti wanta bal'aa walirraa barachuudhaaf deemna waan ta'eef jechuudha. So chaalenjiin kun akkuma isiniif ibse ji'a tokkoof tura. Ji'a tokkoo kana keessatti qarshii $100 $100 takka. $100 hojjechuun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu wajjin challenge goona. Warroonni keessatti hojiin onlaayiniis feekiidha jettan daayireektiidha jechuudha. Asirratti wantoota lama isiniif ibsuu barbaada. Tokkoffaa yeroo baay'ee namni keenya qarshii qofa barbaada hojiin barbaadu. Kana jechuun maal isinitti fakkaate? Fakkeenyaaf bilbilli kun ni jira harkatti ni jira. Bilbila kana akkamitti irraa erni gochuu ni danda'a? Qarshii irraa ittiin hojjechuu ishee fayyadamee akkamitti qarshii hojjechuu danda'a kan jedhu maatii mataa ofii dha'uun barbaadu. Garuu viidiyoowwan adda addaa karaa TikTokiitiin, karaa YouTubeetiin nu gallakkisnus ta'e kan nama bira inuma laala hundayyuu. Ergasii immoo wanti hundayyuu osoo hin hojjetin, osoo practice hin godhin, osoo sirriitti xiinxalleetiin hin hojjetin yeroon irra darba. So nama akkasiiti miti kanaan barbaadu. Nama hojjetee lafa'ee saatii isaa gubee fakkeenyaaf amma asirratti argaatiin jirtan hojjechaatiin jira. So kana jechuun maalidha? Yeroo keessan gubuu osoo hin taane practice gootanii wanta isaan ofii keessanii gara keessanii hiiktanii jijjiirtanii hojjechuu danda'u jechuudha. So kanaaf kan isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. So kanaaf nama akkasitti tattaafachuu danda'u ta'uu qabdan. Hojiin onlaayinii baay'ee inni anaaf ta'u isiniif ta'uu dhabuu danda'a. Hojiin onlaayinii ani irratti aktiif ta'e isin irratti aktiif ta'uu dhabuu dandeessan. Fakkeenyaaf namni yuutuubara ta'e YouTube irratti aktiif ta'uu fi namni TikTokera ta'e TikTok irratti aktiif ta'e TikTok irratti platformiin TikTokiitiin beekamte argamtu garagara. So akkuma saniidha jechuudha hojiin onlaayinii kun. Isa tokko irratti perfect yoo taate isa biraa irratti perfect ta'uu dhabuu dandeessa. So kanaafi kanarraa isiniif ibsuudhaaf barbaadu hundi keessaniyyuu asirratti yeroo hirmaattan kana beektanii challenge gochuudhaaf dhuftanii challenge gochuudhaaf yeroo dhuftan immoo rakkoo jiru wajjin mari'anna. Walii fiigna akkaawuntii isin barbaachisu banachuu akkanumallee pilaatfoormiidhaan isiniif ibsu kanneen hundayyuu akkaataa ittiin banachuu dandeessan. Isa kana wanti tokko illee isinirraan eegamu anattu isiniif qopheessa. Kan isinirraa eegamu garuu wantoota kanarratti ijjitanii hojjechuu. Fakkeenyaaf miipaas irraa yeroo baay'ee isiniif maxxansaatiin ture doolaarota adda addaa hojjedheetiin jira jedhee asirratti ilaaluu dandeessan $44, $11, $15 irraa baaseetiin jira. Appilikeeshinoota irratti amma chaalenjii gochuudhaaf deemnu keessaa tokko isadha. Maaliif application kun hanga ammaatti namootaaf akka gaariitti application kafaluu danda'udha. Yoo namni irraa hojjete qarshii guddaa irraa erga gochuu kan danda'udha. So applicationoota tartiiba viidiyoo isiniif galakkisaa deema. Ergasii immoo akkaataa ittiin irratti hojjetan ofii keessanii irratti tattaafata. Ergasii immoo yeroo garee keenya irratti immoo irra mari'achaa waan hojjenne immoo warri guruppii kana keessatti argamu. Hundi waliif ibsaa walirraa barachaa waan irni goone hunda keenya walitti argisiisaatiin deemna. So akkamitti immoo hojjechuu dandeessan kan jedhu tartiiba irratti isin qabsiisa jechuudha. So challenge kana irratti warroonni hirmaachuu barbaadan warroonni hojii kana hojjechuudhaaf nu wajjin challenge gootanii of jijjiiruudhaaf of qopheessuu barbaadan viidiyoon tun isinii fi asirratti lakkoofsa bilbilaa fi Telegram kanaan galmaa'uu dandeessan. So wanti lammaffaadhaa isiniif ibsuu barbaadu maalidha? Yeroo hundayyuu qarshii isintu barbaada. Hojii onlaayinii isintu barbaada malee hojiin onlaayinii isin barbaaduu hin qabu. Hojii onlaayinii yeroo barbaadan immoo hojii onlaayinii isa kanas hojii onlaayinii qarshii bareeda kafalu isiniif fakkaata. Inni kunis qarshii gaarii kafala isinitti fakkaata. Akkas ta'uu hin qabu. Tokkorratti ijjitee hojjechuudha wanni guddaan. Pilaatfoormii yeroo ammaa kana dhufaa jiran kanneen irratti namni success ta'u nama isa qabe JBCtiin irratti hojjete iskiilii qabuun dandeettii qabuun irratti hojjechuu danda'eera. So kanaaf jabaattanii wajjin hojjenna wajjin challenge ni goona jedheetii yaada. Egaa kanarraa fayyadamtan immoo abdiin qaba.
karaa telegiraamaatiin keessaa yoo naqonnamtan salphamatti kaffaltiin isaa maal akka ta'e karaa kamiin kafaluu kan dandeessanii fi chaalenjii kanarratti akkaataa ittiin hirmaachuu dandeenyu hundayyuu isinii qopheessee jira waan ta'eef chaalenjii kanarratti hirmaadhaadha. Dafaatii osoo bakkee kun hin guutamin nama 19 qofaadha kan barbaadu jechuudha. Irratti hirmaadhaa galmaa irraa fayyadamadhaa chaalenjii goona wajjin yeroo gaarii naa qabaadhaadha. Egaa yeroo itti aanu immoo warroota galmooftaniif ibsa gabaabaadhaan wal argina. Akkaawuntii bootomiidha guruppii isiniif bana liinkii isaa telegiraama irratti isiniif maxxansa telegiraama irratti liinkii san isiniif ergaa keessaanis na gaafachuu dandeessanii soo akka jabaattanii irraa hojjetan abdiin qaba. Roon YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Bye.